Kafuunee dhaggeeffattootaaf hordoftoota miidiyaa Dungoo bakka jirtan hundumatti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Duraan dursee baga ayyaana haaraa kan bara 2016tiin Waaqayyoo isin gahee nu gahee. Egaa guyyaa har'aa ayyaana haaraa kan bara 2016 sababa godhachuudhaan mata duree tokko tokko irratti keessummaa keenya kabajaa kan ta'ani Maggabe Haymaanot Luba Haile Sillaasee hojii gaggeessaa mana lubummaa aanaa Liban Cuqqaalaa kan ta'an qabannee dhiyaannee jirra. Gidduu keenyatti argamanii barsiisaan keenya abbaan keenya mata duree adda addaa kaasnee nu barsiisuu nu gorsuu ergaa ayyaana waggaa nu dabarsuu isinis hanga dhumaa nu faana akka buutan affeerraan keenya kan kabajaatiin kuni sagantaa ayyaana waggaa kan bara haarawaa kan bara 2016 kan Dungoo miidiyaati. Barsiisaa keenya baga nagaadhaan dhuftanii baga ayyaana bara haaraa 2016 nagaadhaan isin gahee nu gahe. Egaa maatii fi hordoftoota Dungoo miidiyaa Waaqayyoo Waaqni abboota keenya Waaqayyoon keenya umrii keenya irratti guyyaa har'aa dabalee Ugotan darban akka araara farjummaa isaatti nu eegee nu tikseen keenya inni amanamaan inni hirrafne yeroo hundumaa waan beekamullee hin beekamne laayirree nu eegee guyyaa har'aatiin kan nu gahe maqaan isaa mallee kan galatame haa ta'u yeroo hundumaa kadhannaa isaaniitiin kan nu gargaaran amantaa keenyatti gammadanii kan nu kadhatan qulqulloonni harmeen teenya Giftiin Maaramiin hundumti isaanii akka kabaja isaaniitti galanni isaaniif yaa ta'u. Egaa guyyaa har'aa ayyaana bara haarawaa yookaan immoo bakka tokko tokkotti qaammee jedhamee kan waamamu isaan Qutaaxish jedhamee waamamu seenaa isaa gabaabumatti ayyaanota akkamitti kabajuu akka qabnuu fi bara tokkos immoo bara haarawaa wantoota jechisiisan dabareedhaan barsiisaa keenya akka gaafitti kaasnee kan irraa barannu ta'a. Asumaan gara sagantaa keenyatti deemna. Faaluu tokko booda deebinee walitti dhufna turtiin keessan ammallee nu faana yaa ta'u. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii Dungoo miidiyaa deebinee dhufnee jirra. Barsiisaa keenya mee egaa ayyaanni tokko ayyaana jedhamee kan ji'aas haa ta'u kan waggaas haa ta'u kan kabajamu akka barumsa mana kiristaana keenyatti seenaa mataa isaa qaba, barumsa mataa isaa qaba. Mee ayyaanni waggaa kan bara haarawaa inni Qutaaxish yookaan immoo qaammee bakka tokko tokkotti immoo Qidduus Yohaannis jedhanii waamu kana sirriitti adda nu baastu. Mee gabaabumatti ayyaanni bara haarawaa inni Qutaaxish jedhamu kuni seenaan isaa akkamitti kabajamu eegalee maaliif kabajnes kan jedhu gabaabumatti nu kaasa. Galatooma maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu akka tokko ameen. Dursa sagantaa kanarratti akka hirmaadhu fi kan yaada kiyya yookiin immoo abbootiin keenya kan nu tursiisan akka yaada kana kitaaba qulqulluu irraas akka seenatti qabannee kan turre kana akka miidiyaa kanarratti argamee too eebba fudhachuuf waan naaf hirtaniif galatooma jechuun barbaada. Ayyaanni qaammeen ayyaana guddaadha. Seenaan isaatis bal'aadha. Ayyaana qaammee yeroo jennu kitaabni qulqulluun Gi'eezidhaan Re'eesa Aawuda Amat jedhamuudhaan beekama. Ayyaanni qaammeen jalqabbiin isaa bara abbootii yookiin kakuu moofaa keessa Noah abbaa keenyarraa eegalee kan jalqabeedha. Isa duras addunyaan kun ji'a kana keessa kan uumame ta'uusaa Addaamii hanga Nootti kabajamaa ture. Bal'inaan garuu abbaan keenya Nohoo jechuudha yeroo bishaan addunyaa kana balleessu yookiin immoo cubbuu ilmaan namaatirraa kan ka'e namni hunduu yeroo bade san lafa kanarratti Nohoo akka ba'uuf Waaqayyoon doonii hojjedhu jedhanii maatii isaa wajjiniin uumamtoota jiran wajjiniin gara doonii sanii galuudhaan doonii san keessaa guyyaa Waaqayyoon eeyyamee sanachi keessa ture bahee ture. Doonis sun immoo yeroo achi keessaa bahu lafti lalistee gannii fi bonnillee adda ba'uunsaa Nohoo kan teechiseetoo ayyaana kana kabajuudhaan jalqabe
yeroo sana irraa kan jalqabe jechuudha. Osoo hin bahin garuu abbaan keenya noo bishaan sun dhaabbachuusaa bishaan sun lafa kanarraa gogaguusaa yookiin immoo qooruusaa kan hubate gugee takka erguudhaani. Gugeen sun immoo akkanumatti hin deebine baala yookiin immoo ababaa fiduudhaan gara nootti deebitee misiraachuu itti himte waggaa sanarraa calqabee abbaan keenya noo kabajuu calqabee isaan booda gara Itoophiyaattis immoo ilma isaa Kaamirraa jechuudha. Kaam fudhatee kusaa kan jedhamu akka Itoophiyaatti yookiin kush jennu nuti inni immoo maqaa isaatiin illee kushiin jechuudha Itoophiyaan waamamaa turte. Isaan qabatanii too hanga ammaatti bara dheeraadhaaf ayyaana kana kabajaa dhufnee jira jechuudha. Ayyaanni kun akka addunyaatti haala sadiin yookiin immoo karaa sadiin kabajamaat jira jechuudha. Yoo ilaallu Israa'eloonni guyyaa eebila guyyaa tokko kabajanii akkasumallee kiristaanonni addunyaa bakka adda addaatti immoo amajjii guyyaa tokko kabajan jechuudha. Nuti immoo Itoophiyaan warra nu fakkaatan wajjin guyyaa har'aa kana waggaadhaan fulbaana guyyaa tokko ayyaana kana kabajna jechuudha. Qulqulluu abbaa keenya Yohaannisitti yoo dhufne isaanis wal qabata. Ayyaanni kun ayyaana Giiziraan akkuma kaasan re'eesa Aawuda Amat jechuun re'ees jechuun afaan Oromiffaatiin jechuudha. Mataa yookiin immoo sammuu jechuudha. Sammuu yoo jenne sammuun nafa keenya hundumaayyuu kan ajaju nafti keenya kan ittiin ajajamu akkasumallee fakkeenyaaf namni tokko waraqaa eenyummaallee baafachuudhaaf yoo ilaalle mormaa olii kan suura isaa ka'eetoo dhiyeessu jechuudha. Sammuun keenya yookiin immoo mataan nafa keenya qaama keenyaaf akkuma barbaachisaa fi tokkoffaa ta'e san ayyaanni kun immoo ayyaanota fuulduratti kabajnuuf. Fakkeenyaaf ayyaana qaammeetiin dura ayyaana baay'ee jira. Ayyaanni fannoo ni jira. Ayyaanni dhalannaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni jira. Ayyaanni cuuphaa, ayyaanni du'aa ka'umsa, ayyaana baay'ee jira jechuudha. Amma hoggaatti jechuudha deebi'ee dhufutti ayyaanni kun hundumtuuyyuu kan kabajnu kun mataan ayyaana kana hundaatuuyyuu kan ta'e ayyaanni kun ayyaana qaammeeti jechuudha. Maaliif mataa ta'e yoo jenne mataan qaamota keenya hundumaayyuu qabeetoo akkuma qaama keenya hundumaa ajaju ayyaanota bara 2016 yookiin immoo baroota darban kana hundumaayyuu ayyaanota kana guyyaa isaan itti lakkaa'u itti oolan soomin guyyaa itti galu soomni guyyaa itti ba'u ayyaanonni guyyaa itti kabajan hundumtuuyyuu guyyaa kana yookiin ayyaana kanarra kan ka'e ka'umsa godhachuudhaan kabajaman jechuudha. Kanaafiyyuu re'ees yookiin immoo mataa jechuun ayyaana kanaaf kan kenname iccitii kana abbootiin keenya waan beekaniifu ayyaana kanaaf qaammee yookiin immoo mataa jechuudhaan teekisanii jiran jechuudha. Ayyaana kana yeroo kabajnu akka Oromiyaatti illee moggaasa adda addaa kennamaaf jechuudha. Ayyaana Inquxaaxashiin jennaani ayyaana qumbii yookiin immoo qumbii jechuun dubartoonni gara lagaa gadi deemuudhaaf kan muran dubartoonni heerumne jechuudha. Isaan deemuudhaan aduu waazeemaa muraniit ayyaana kanallee maal godhanii isa qabachuudhaan gara uummata keessa socho'uudhaan aduu ayyaanaa kana dubartoonni heerumne maatii bira deemuudhaan ollaa bira deemuudhaan bakka adda addaatti jechuudha. Kana fudhanii deemuudhaan qabe. Qumbii jechuun wannoowwan marga lalisan keessaa baay'ee jabaa kan ta'e. Qeexamaa jedhama. Qeexamaa jennee kan kaasnu kana jechuudha. Mataa isaa irratti bal'atee kan taa'u bonas gannas immoo kan aduun illee mootamne jedhamee kan beekamu jechuudha. Ayyaana goobee jechuudha illee beekama jechuudha. Warra dhiiraa immoo ayyaana goobee jechuudhaan ayyaana kana hin kabajan. Ayyaanni kun seenaan isaa kanaan qabatee dhufa jechuudha. Ayyaana bal'aadha. Dhugumaan dhugatti barsiisaa keenya sagalee jireenyaa isin dhageessisu egaa akkuma amma isin nu kaastan ayyaanni bara haarawaa kun karaa adda addaatiin maqaa adda addaatiin waamamee bifa amantaas aadaas ta'ee nu warra amantaa ortodoksii hordofnu
hordofnuuf ayyaana waaqeffannaasi ayyaana immoo aadas warra mooyyuu biraatiif aadas ta'e bal'inaan kan kabajamu iddoo adda addaatti immoo maqaa adda addaa kennameefii akka kabajamu akkasumas immoo maalirraa kaanis akka kabajnu mataa ayyaanotaas akka jedhamu egaa ayyaantutu ayyaana argaa akkuma Oromoon jedhu san namni ayyaana kana kabaje ayyaanota dhufu san lakkaawwachuuf ayyaanota dhufu san karoorfachuuf guyyaa kanarraa ka'a guyyaan kun guyyaa bu'uuraati Inqixaaxashii jedhama egaa seenaa bal'aadha kan inni of keessaa qabu gabaabumatti ka yeroo keenyatti fayyadamuuf waan gaariidha bal'aadha kan nu kaastanii mee amma barsiisaa kitaaba qulqulluu irratti Waaqayyo guyyaa shanan uume yoo hojiiwwan guyyaa shanan san keessatti uumamu madaalu wanti hunduu gaariidha jedhee jira. Wanti gaariin taane waan tokko kan ka'e kitaaba qulqulluu irratti sunis ilmi namaa kophaa ta'uu isaa qofa. Kan sanirraa hafe uumani Waaqayyoon uumame hundinuu gaariidha. Dubbiin dubbii filatanii itti fayyadamuu fi dubbii filatanii dhiisuuti. Qulqulluun Phaawulosis wanti hunduu naayyamamee jira tokkollee garuu narratti hin bilisoomu akkuma jedhe san uuma Waaqayyo uumamtoonni inni uume sun hunduu ilma namaati kan uumamedha. Waaqa fuulduratti uumaan xuraawaan yookaan uumamni xuraawaan yookaan uumamni moofaan uumamni darbe jennee gannu hin jiru. Hunduu Waaqa biratti gaarii akka ta'e numtuu nutti himee jira. Ilmi namaa kophaa ta'uu hin qabu jedhee immoo haadha teenya Hewaaniin uumeefii jira. Amma garuu ayyaana yoo ayyaaneffannu qulqulluun Daawit akkasuma jedhe arjummaa keetiin baroota ni qindeessitaa gammoojjinis jiidhinsa keetirraa kan ka'e ni quufaa jiyoonidha. Nuyi amma ayyaana haarawaa kana barsiisaa baga bara haarawaan isin ga'e jennee hawwii qabnu walii himna. Baga bara haarawaan isin ga'e. Bara haarawaan isin ga'e jechuun immoo barri moofaan jira jechuudhaayi. Maaliif immoo barri tokko amma 2016 2015 irra bara haarawaa jedhame maaltu bara haarawaa jechisiisa really lakkoofsuma 5 san 6tti jijjiiruudha moo iccitii biraatitu wajjin hin jira taatee biraatitu wajjin hin jira namoonni illee kaamma ammarraa qabanii baga bara haarawaan sin ga'ee jedhanii hawwii qaban jaalala qaban walii ibsatuuti mee barsiisaa bara tokko bara haarawaa kan jechisiisu maalidha kan jedhu immoo gabaabumatti odoo dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsitani. Ishee galatooma faarfadaa Daawit boqonnaa 118 lakkoofsa 27 irratti ayyaana hundumaayyuu gammachuudhaan kabajaa jedha. Ayyaana gammachuudhaan kabajuudhaaf ayyaana bara haaraa kana yeroo kabajnu yookiin immoo haaraa kan jechisiisu namootaan ayyaana kana keessatti ayyaana kana fudhachuudhaaf qophaa'aniif malee warra biraatiif immoo ayyaanni kun yeroo hundumaa ayyaana isaa moofadha jechuudha. Ayyaana tokko ayyaana bara haaraa kan jechisiisu fakkeenyaaf uffata kee kana huccuu kee kana huccuu kana moofaa kan jechisiisu huccuu haaraa yoo bite uffata haaraa bitu malee uffanni kee kun kanuma yoo ta'e yookiin immoo kanaan qixa guyyaa tokko kanan bite yoo ta'e qixa kanan uffadhu yoo ta'e uffanni kun inni moofadha sanu. Ayyaanas immoo ayyaana haaraa kan jechisiisu maanni jireenya keenya oolmaa keenya bultii keenya. Fakkeenyaaf kitaaba qulqulluu irratti qulqulluu abbaa keenya Yohaannis ayyaana kanaa wal qabsinnee akkuma kabajnu kan ayyaana kanaan isaayyuu maqaan isaa moggaafame waggaa waggaadhaan fakkeenyaaf qulqulluu Yaadees yeedaloo isaati irratti guyyaa tokko hanga guyyaa 8tti qulqulluun Yohaannis yaadatama jechuudha. Faaronni illee kitaabni mana amantaallee waa'ee isaa dubbatan amma guyyaa 8 tokko qabee jechuudha. Maaliif yoo jenne qulqulluu Yohaannis illee ummata Ayhuudoota ummata Israa'el jechuudha laga Yordaanos ciraatti yeroo cuubu warroottan badii keessa turan kophaatti baasee isaanitti dubbachaa ture. Warroottan immoo gara Waaqayyootti dhufan maal jechaa ture badii irraa akka dhuftaniif akka gaabbee galtaniif akka cuubbamtaniif eenyu isin waame maaliif isaan eessa dhufan jireenya isaanii moofaa ta'e jireenya isaanii moofaa ture keessaa
gara jireenya isaanii haaratti waan deebi'aniif. Jireenya waaqaaf hin tolle irraa gara jireenya waaqatti tolutti dhufan. Kanaaf qulqulluu Yohaannis fakkeenya adda addaa kaasuudhaan jireenya moofaa san keessa jireenya badii san keessa waaqayyoon wanta jibbu keessaa baatanii gara akka dhuftaniif gara akka dabartaniif eenyutu sin gorsi jechuudhaan qulqulluu Daawit qulqulluu Yohaannis yeroo isaan barsiisu laala jechuudha. Bara haaraa jechuun lakkoofsa jijjiiruu miti. Bara haaraa jechuun uffata qofa jijjiiruu miti. Bara haaraa jechuun maal jechuun of jijjiiruudha. Of jijjiiruu yeroo jennu amantaa jijjiiruu osoo hin ta'in amantaa keessatti wanti amantaan nu ajaju yookiin immoo waaqayyoon abboommii isaati irrattis kan nuti eegsisan sirna bataaksaanaa kabachiisuudhaan of jijjiiruu jechuudha. Fakkeenyaaf kan qiddaasa irraa fagaate gara qiddaasatti dhiyaachuudhaan kan jireenya isaa cubbuu keessa dabarse bara darbe kana jireenya isaa gara qulqullummaatti yookiin immoo gara gaabbiitti deebisuudhaan akkasumallee kan namaa wal lolaa turellee obboleessa obboleettii isaa wajjin araaramuudhaan yoo bara kana kasimas ta'e isaa baraara. Isaan ala kan loloo wajjin akkasumatti akkuma wal lollee kan wajjin muufannee wajjin walitti muufannee ta'u kan qabannu ta'e nuti lakkoofsa jijjiirra akkuma ka'umsa irratti barsiisan kaase shanassan gara jahaatti jijjiiruudha malee bara haaraa kana jennee ta'u simachuudha baay'ee kitaabni qulqulluunis ina ajaju jechuudha. Kanaafiyyuu bara haaraa jechuun maal jechuudha yoo jenne barri darbe tokko jira moofaa kan ta'e jechuudha. Barri tokko ji'a 12 qabu akkasumallee guyyaa 365 qabu barri darbe jira jechuudha. Bara san keessatti gaabbiidhaan foon dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaan nagaan jaalalaan yoo dabarsineeraanne nu baraaradha. Bara kana garuu bara darbe kana immoo yoo jireenya keenya keessatti moofaa jiraate barri sun akkasumatti akkuma moofessine yookiin keessi keenya akkuma xuraa'een kan qabfirannu yoo ta'e nu baranas immoo barri kun bara moofaadha jechuudha. Kanaafiyyuu bara haaraa kan jechisiisu jireenya keenya malee lakkoofsa jijjiiruu miti jechuudha. Kanaafiyyuu bara haaraa yeroo jennu kitaabni qulqulluun isa akkuma dubbatu fakkeenyaaf qaammee yeroo kabajnu qaammeen bara haaraadha jenna. Qulqulluu Yohaannisis kanaan wal qabsiisnee yeroo kabajnu maal jedha bara moofaa san yookiin kakuu moofaa kan jennu san jechuudha. Cuma isaatirra dhaabbatee too mootummaa waaqayyoo geechee jirti gaabbii galaa jechuudhaan akkuma lallabaa ture san qulqulluu Yohaannis uummanni yeroo san dhufaa cuubbamaa turanii jechuudha. Bara moofaa kana akkuma dabarsinu qulqulluu Yohaannis immoo bara moofaa yookiin immoo bara abaarsaa kan jedhamu bara san darbee jira jedhee akkuma lallabaa ture nuti ijoollee qulqulluu Yohaannis yoo taane nuti ijoollee duukawwoota isaa yoo taane waaqayyooti kan amannu yoo ta'e qulqulluu Yohaannis kan barsiisan qabannee gara bara dhufuutti ce'uudhaaf of qopheessuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu bara haaraa kan jechisiisu jireenya keenya qulqulluu ta'edha wanta ta'eefu namni gaabbiin galle namni kan wal lolee wajjin araaramne kana ta'e kan hin deebisne kan sobeen jira jedhee abbaa gaabbii biratti yoo of hin mul'isne barri haaraa kun isaa bara haaraa miti jedhee tayyaadha jechuudha. Bara haaraa kan jechisiisu jireenya keenya qulqulluu ta'edha. Dhuguma amma sagalee jireenyaa sin dhageessisu barsiisa. Wanti tokko wanni guddaan itti rakkannu tokko kan ayyaanota amma amaleeffachaa dhufne malee taatee ayyaanota sanii wal qabatu biratti jireenya keenya mijeeffachaa dhufne jireenya keenya. Namni amma akkuma sin kaastanii qulqulluun Phexros dubbii jireenya darbee ergaa Phexros tokkoffaa boqonnaa 4 irratti barri darbe singaa jedhamti. Barri darbe jechuun bara 2015 miti jechuudha amma akka isin nu kaastan kan barri mataa isaatiin moofaa yookaan xuraawaa yookaan hamaa yookaan dabaan hin jiru. Guyyaan xuraawaan yookaan guyyaa qulqulluun hin jiru mataa isaatiin uumamaan wanni hundinuu waaqa fuulduratti gaariidha jedhamee jira. Bara tokko bara gaarii bara hamaa kan jechisiisu jireenya keenya bara san keessatti dabarsinuudha. Fakkeenyaaf Hamus Yeqan Qidduus jenna miti. Hamus Yeqan Qidduus kan isa jechisiise kamisa guyyaa qulqulluu kan isa jechisiise guyyaa san taatee torbee dhukkubbii keessatti kamisa jiru jechuudha.
guyyaa sun taatee guyyaa san raawwatamerraa kaaneeti kamisa guyyaa qulqulluu jenne malee kamisni isa bira darbe sunis kamisni fuulduratti dhufu sunis akkuma kamisa sanii waaqa fuulduratti tokkodha. Taateen sun garuu kamisoota jiranirra kamisa torbee dhukkubbii keessa jiru san kamisa guyyaa qulqulluu jechisiise guyyaa gooftaan keenya itti kadhate guyyaan gooftaan keenya irbaata itti kenne jennee waamna. Ammallee barri 2015 bara 2014 caalaa haarawaa miti 16 ammoo caalaa xuraawaa miti akkasuma jettana. Kanarratti barsiisaa amma fakkeenyaaf kakuu moofaa keessa yoo ilaallu bara sun bara abaarsaa yookiin immoo bara namni hunduu cubbuudhaan qabame ni yaalla. Fakkeenyaaf kitaaba fakkeenyatti irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu namaatirraa kan ka'e Waaqayyoon lafa tana abaaree jira jedha. Laftis abaaramtee jirti yookiin immoo nama uumuudhaaf illee Waaqayyoon baay'ee gaddee jira jedha. Siiqee immoo Museedhaan kophee kee baafadhu bakki tun immoo baruma san keessa taa'ee jechuudha. Baruma kakuu moofaa san keessa taa'ee bakka qulqulluu wanna ta'eefu miila keetirraa kophee kana baafadhu jedha. Bara san keessa jechuudha. Amma lafti abaaramteedha achuma keessatti. Achumatti immoo kophee kee baafadhu bakki kun kan qulqullaa'e. Kana jechuun maal jechuudha? Lafa osoo hin ta'in tabba gaara muka osoo hin ta'in kan hundumaa qulqulleessus kan hundumaa xureessus jireenya namaati jechuudha. Cubbuu isaaniitirraa kan ka'e lafti abaaramte jechuun uummanni namni hundumtuu abaaramee jira. Isaan booda bakka san immoo Museen of qopheessee Waaqayyootti akka dhiyaatuuf Waaqayyoon iccitii teeksises wanna jiruufu kophee kana baafadhanii jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo kitaabni qulqulluun yeroo baay'ee tabbaanis mukaanis dhakaanis dubbatu dhakaadha fakkan taane beekuu qabna jechuudha. Jireenya keenyaaf ta'uu qaba jechuun barbaadata. Amma rakkoon tokkoyyuu isa amma keessattuu nu warra amantaa ortodoksii hordofnu bira rakkoon jiru tokko yeroo tokko jecha kitaaba qulqulluu qaama biraatii kenni. Qaama biraatii. Akka waan nuyi hin jedhamne jechuudha. Fakkeenya barri darbe singaa kan jedhame eenyudha? Really warroota namanneenii jennee fudhanne sadarkaadhaan teechisaa eenyuuf akka dubbatame yoo jedhame jalqaba nu ortodoksotaaf dubbatan jalqaba because kitaaba qulqulluu irratti kan hin amanne caalaa amanee kan gane irratti murtiin Waaqayyoo cimtii jedhamti. Kan amanee gane irratti kan hin amanne jalqabumaayyuu seera lapheetiin kan gaafatamu. Kan amane garuu nama harkaa nyaate harkaa dhugee ganeedha. Namni kun murtii Waaqayyoo irratti hammaatti. Kanaafuu jechi barreeffamni kitaaba qulqulluu dubbiin abbootii keenyaa jalqaba irratti kan ilaallatu warra namanne yoo ta'e nu warra amanne jalqaba irratti achi keessatti akka of ilaalletti akka of ilaallu akka mastaawotiitti jechuudha. Akka of ilaallu karaa kanaan amantaadha yoo jiraattan of qoraa kan jedhame nuyi amannee jirra warra jennu kanaan of qoraa of ilaala. Ammallee akkuma duratti isin nu kaastan barri darbee hingaa yoo jedhamu dubbii bara 2015 sanii jedhee namni bara 2015 darbee jira 2016 gale jedhee tidha namni amma of gowwoomsaa kan jiru. Dubbii jireenya isaa hafuuraa jireenya isaa hawaasummaa jireenya bakka jiru sanitti jireenya inni jiraatu san hunda kan wal qabatu. Hojjetaa ta'e hojii isaa mana hojiitti mana amantaatti jireenya inni lafa kanarratti jiraatu sanii kan wal qabatu akka ta'e ilaaluun barbaachisaadha. Hojjetaa mootummaa ta'e hattuu yoo ta'e hanni sigaa amma gaabbii galiiti hinumaa ka amma qaameen guyyaan shanantun guyyaa dabalataati miti. Guyyaa dabalataa jechuun guyyaa yaadannoo dhufaatii gooftaatti yaadannoodha. Guyyaan torbeen kun amma barana 6 Yohaannis dhufaatii gooftaatti yaadanna. Akkasitti damti mana amma kan barsiistan. Dhufaatii gooftaa itti yaadanna gaabbii gallee jireenya keenya darbe san qorannee abbaa gaabbii fuulduratti of himannee himataas taanee abbaa gaabbii fuulduratti dhiyaannee jireenya keenya waggaa tokko ji'a 12 dabarsinee san itti madaallee kan muramee hafu murree gatu qabannee ce'uu kan qabnu qofa qabannee jireenya haarawaa yoo fudhannee hin ceene gamas akka lagaa ce'aa jedhee mire gamas ce'aa jedhee namoota akkuma gabaa shan keessaa kan ce'e duubagoota qofa ce'aa ammallee 2016 laga gama dubbiin gaabbii galanii jireenya sirreessanii bara darbe fedhii biyya lafaa kana itti guutaa bara itti baan sin waan gaarii nu kaastan lolaan atakaaroodhaan
jibbinsa walqoodinsa waraana hannaan bara itti dabarsine kana gaabbidhaan niqnee dhiifamaan niqnee galmee isaa cufnee jireenya haarawaan daangaa wal harkaa fuusisnuudha malee dubbiin lakkoofsa jijjiiruu miti kan jedhu dubbii ijoodha. Hordoftoonni keenya hubachuu kan qaban isaadha. Eeganii exactly qaammee jaha halkan keessaa sa'a jaatti madfinii waan nu qabuuf bakka bara wayititu lakkoofsa wayititu darbee lakkoofsa wayititu galaa jira jedhanii yaaduu hin qabanii. Umrii dabalame guyyaa dabalame kana keessatti jireenya haarawaa yoo hin karoorfanne yoo hin qabaanne nuuf guyyaan kamiyyuu moofadha. Haarawaa kan ta'u hin jiru kan jedhu bu'uura kun dhugaa dubbachuu fi ammallee irra deebi'ee sagalee jireenyaa isin dhageessisu Maggabee Hayimaanoot. Egaa hordoftootaa fi maatii Dungoo Miidiyaa kun sagantaa keenya kan Dungoo Miidiyaa kan bara haarawaati. Ammallee turtiin keessan nu faana ta'u sagantaan keenya akkuma itti fufeetti barsiisa. Egaa maaliif ayyaana waggaa kana yeroo kana kabanya akkamitti kabanya maaltu mooyyuu ayyaana kana bara tokko haarawaa jechisiisa kan jedhu haala gaariidhaan nu ibsitanii jirtu barsiisa. Amma namni amma ayyaana kana kabajuuf sochiirra jira. Magaalaa keessa sochoolee karaan cufaadha. Namni hin socho'aa gabaanii oodha. Bakka amma boqonnaa baa namni hojjetaa yoo ta'e waan baay'eedha amma sochiin ta'aa jiru ayyaana bara haarawaa kana kabajuuf basically. Sanummoo bara kana yoo kabanyu akkamitti kabajuu qabna kan jedhu bu'uurarraa amma kan ilaalludha jechuudha basically. Amma really dhiphinni namaa maalidha barsiisa ayyaana kamiyyuu haa ta'u yoo ayyaanni tokko dhufu namni kan dhiphatu maaliif? Maaltu isa dhiphisa? Maaltu isa cinqa? Mee ayyaana kabajuuf akkamitti qophaa'aa jirta odoo inni amma nama tokkoon gabbaane maal jedhee nu deebisuu danda'a kan jedhu tilmaamnee jechuudha. Amma namni ayyaanni yoo dhufu hin cinqama kan isa cinqu really maalidha? Nu hoo akka nama amanaa tokkotti ayyaana waggaa kana kan bara haarawaa kanas yaa ta'u ayyaanota biraas barsiisa wal bira qabdanii akka kiristaana tokkotti akkamitti kabajuu qabna? Maaltu nurraa eegama ayyaana tokko yoo kabajnu kan jedhu kanammoo nu ibsitanii barsiisa. Ishee galatooma gaafii ijoo ta'edha. Namni hundumtuyyuu ayyaana kabajuudhaaf kan beekuu qabudha. Maaliif wanta kabajnu beekuu baannaan ulfaata. Ayyaana kabajnullee garatti beekuun barbaachisaadha kan jalqabaa. Maal yoo jenne ayyaanni kabajnu hundumtuyyuu iccitii of danda'e qaba. Ayyaanni kabajnu hundumtuyyuu akka amantaatti jechuudha. Amantaadhaan kabajamuu qaba. Karaa sagadhiisaan jira amma akka laallutti jechuudha. Karaa adda addaati haalli ittiin kabajnu haalli uffannaa keenyallee haalli nyaataa haalli dhugaatii haalli wanni dabarsinullee wanti adda addaa hundumtuyyuu karaa gadhiisee jira. Maaliif namni maaliif dhibbata kan jiru san dura laaluun barbaada? Maaliif namni kan amma ayyaani yeroo jala ga'e baay'ee kan isa dhiphisu waa'ee nyaataaf dhugaatii waa'ee uffata wucuusaati waa'ee isaa irriba dhabaa ijoollee illee maatirraa kanuma baratanii guddatanii maatirraa illee uffata naabitiidha bakka uffata naabitii yookiin immoo kana naa godhii kana naabitii kana naa qopheessi kan jedhu sani kan nama dhiphisu maatiin illee kanarratti yeroo isaanii baay'ee kan gubatu balaa kanaatiin illee walitti illee kan bu'an jiran balaa nyaataaf dhugaatii foonii qofaan jechuudha. Garuu yeroo ayyaana kana kabajnu maaltu nurraa eegama yoo jenne tokkoffaan maaliif akka kabajnu beekuu qabna. Maaliif akka kabajnu? Tokkoffaan abbootiin keenya durii qabanii ayyaana kana kan kabajaa turan Waaqayyo irraa eebba argachuudhaaf Waaqayyootuuf dhiyeessuudhaaf kabajaa turanii. Lammaffaan yeroo kana kabajnu ayyaana kana karoora keenyallee sirreessuu qabna. Amma karoorri keenya akka addunyaattis akka Itoophiyaattis akka dhuunfaa keenyatti yeroo ilaalle yeroo baay'ee kan ilaallu hundumtuu hin karoorsa ayyaana kana yeroo kabajnu. Yeroo karoorsa ayyaana qaammee calqabeetoo bara kana mana ijaaraa makiinan bitaa kanan hojjedhaa kanan argadha jechuudhaan jireenya addunyaa kanatti hin karoorsa. Tokkichi garuu gaabbiinan galaa fooniif dhiiga Waaqayyoo nan fudhadhaa jireenya kee keessatti
قداس الرافقات انتوري ننس قدسا بتكسانا فقات انجلا سمت تماري هوتي درقوتا يوتان بتكسمتيتي كيسا فقات انجلا وانجيل الرافقات انجلا كنجر انجر أما كان قلت شو قبل كارور اللي هم كارورسن هندي كان يجيو أيانا كان وكنا أيانا تيارو كمان أيانا رت مالو جتشونكا كان بيري ناجسونكا كان روبوت وباسونكا كان مو بتكسانا كيسات يعني يرمو كان بتكسانا رافقات يسونكا بيجتشودن أنشي أفرا كيسا قلتشو كمان كارور كان يلي سراوكا يرو أيانا تكابين جتشو معلف جيا كل ألم كودر القبرة كاس جيا كل ألم جرا guyyoota 300 fi 65 jira. Kunumtuu kan kennamuufi akka baranoo sana kan taane. Waggaa 120 uummata saniif kennamee ture. Waggaa 120 keessatti waggaa 100 nyaannaa dhugnaa akka barbaade taane jedhanii irratti karsu. Umurii waaqayyoo irratti isaaniif kenna irratti yeroo waaqayyoo isaaniif kenna irratti kennaa waaqayyoo irratti karoora foonii baasan jechuudha. Erosan ogga diidama san immoo jedhan gaabbii gallaa hin deebine jechuudhaan oggaa dheeraa san fooniif kennaniif gabaabaa xiqqoo san oggaa diidama immoo lubbuu isaaniitiif kennan. Amma akkuma amma sooma duuka bootaa isa gannaa kana gahaadii qabu moo hin qabu. Soomni yoo dhufu qurxummiin hin nyaatamu moo hin nyaatamu. Gaafilee akkanaatti qaame dubbii soomaa osoo hin ta'in jechuudha. Amma qaamni kana namni hin cuubamaa bataskaana nabamu waggaa amma seenaa amma kaastan kana wajjin jireenyi keenya amma yoo madaalamu daayireektirii walitti dhufu. Waggaa guutuu maal jedhu mammaaksa tokko tamaariffaan jira. እግዚአብሔር ምን ያድርግ አመጣ ቁጣ ያለ ቅዳሜና እሑድን ዝርትሻ ይወጣ jedhanii warroota gaafa ayyaanaa silaa hojii waaqeffannaa hojjechuu qaban sanitti himammaaku. Wiixata hanga jimaataa hin hojjetanii bakka barbaadan oolaniiti qidaame sanbata kan itti mul'atu wanni hunduu jee qidaame sanbanni immoo mana waaqeffannaa yeroo itti dhaqanidha. Kanaafuu ammallee qaamee kana amma hin sooma namni bataskaana hin hafu hin cuubama. Maaliif sodaa guddaa qaba. Ce'uu dhabuu isaa irratti onneen qabu. Garuu waggaa guutummaa bakka itti dabarse immoo gargarchanii amma seenaa amma sinkaasta wajjin waan deemu faanii iddoo dabarsee. No bara sanis namni hundumtuyyuu osoo waggaa dhibbi isaan irratti karoorsu sun dhumini ibiddi waaqayyotti dhuftu yookiin immoo bishaan sun isaan fite jechuudha. Dhibbumti itti bashannanna itti qoosna itti nyaanna itti dhugnan jedhan odoo numiin adabbii waaqayyoo dhufe. Adabbii waaqayyoo gara isaanii dhufe. Ammas immoo nuti yeroo karoorsinu jechuudha. Amma fakkeenyaaf ayyaana faasikaa yoo ilaalle guyyaa sarcumaas oomnee maal jennee kan eeguudhaaf yaadnu garuu soomisan bakka bashannanaa barbaanna. Mana sirbaa eessa deemuu qaba. Bakka bashannanaa eessa deemuu qaba. Eessatti ayyaana kana dabarsuu qabanneetoo mana keenyatti illee karoorsinu mana keenyatti illee maatii wajjin dabarsuudhaaf. Bakka sagaagalummaa fi bakka hojii badaan itti raawwatamutti dabarsuudhaaf karoora baasna. Ilaali calqab barsiisa amma yeroo ilaallu calqabbii keenya maal jechuudha. Qulqulluu Phaawulos uummata Galaatiyaa irratti boqonnaa lakkoofsa afurata akkuma dubbate hojii hafuuratiin calqabdan xumuri keessan garuu hojii foonitiin jedhee akkuma dubbate soomiidhaan sagaduudhaan kadhannaadhaan calqabne dhumni keenya mee soomii keenya ilaali. Soomni keenya maaliidhaan sirbaan mana foonii hiriiruudhaan foonni afoo jechuudha. Garuu fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuun qaba. Akka namni akka du'u hin beeka guyyaa du'u garuu hin beeku. Jireenya keenya keessatti guyyaa du'u waan hin beekneefu guyyaan du'u beeku fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu qaba jechuudhaan hin karoorsinu. Kanaafiyyuu hundi keenya karoora keenyallee beekuu sirreessuu qabna. Isaanirra baay'ee ulfaata jechuudha. Kan biraa amantaa fagoodha calqabuu qabna dhiyoodha calqabuu qabna. Amma dargaggoonni baay'een yeroo ilaallu abbootiin haadholiin hundumtuu imala adda addaa yookiin immoo bakka adda addaa deemuudhaan gadaamii adda addaa ilaaluudhaaf dhukkubiin galaa birrii akkatti walitti qabuun qaba jechuudhaan haala ittiin imala afuraa deemu shaggaadha. Garuu birrii dhukkubiin gala kaayachuu hin karoorsan. Garuu bataksaana bira jiran hin beekan. Bataksaana dabrii isaanii jechuudha. Karaa dubartoonni galan karaa warri dhiiraa galan luboonni sana galan illee hin beekan. Garuu fagoo deemuudhaaf karoora baasan jechuudha. Amantaan kan jalqabu fagoodha miti. Obbiraa bataksaanaa xibee dabrii keetirraa jalqabdaa ofirraa calqabda jechuudha. Kanaafiyyuu amantaa kana of laaluu qabna.
Bataksana deemuu qabna salaanfachuu qabna oggaatti gisheen deemen jira yookiin immoo Aksum deemen jira Dabra Libaanos deemen jira cubbuun keenyaa dhume jedneetoo ilaalchitti nuti kana ilaalu kun dhaabbachuu qaba. Uguma gadaamota yoo deemne eebba arganna. Waadaa abbootii keenya Waaqayyoon galisan isaan irraa eebba guddaa arganna. Garuu amantaan kan calqabu manaa ofirraa calqaba ollaadhaa calqaba. Bataksana deemuudhaan as qaddasuudhaan duratti barsiisaa akkuma kaase hojja tureedha hanga jimaataa hojjenne aduu qidaamee bashannanaan kan finnu yoo ta'e hojii fedhii fooniitiin kan finnu yoo ta'e kuni jireenya keenya iyyuu balleessa. Akka amantaa qofaa osoo hin ta'in jireenya fooniitu nu jalaa balleessa jechuudha. Kanaafiyyuu ayyaana kana yeroo kabajnu tokkoffaa keessa keenya miicuu qabna. Akka uffata miiccannu akka uffata haaraa keessa keenya gaabbiidhaan miicuu qabna. Dhiquu qabna jechuudha. Guyyaan darbe dhugaa jechuudha. Kiristaana tokkoof bara haaraa kana yookiin immoo ayyaanota kabajuudhaaf wanti jaa barbaachisaadha. Tokkoffaan gadduu qaba. Lammaffaan cubbuu keessa darbisan dhiisuu qaba. Sadaffaan cubbuu isaaniif gaabbii galuu qaba. Afraffaan luba biratti dhiyaatee wanta hundumaa gorsa fudhachuu qaba. Kan biraa gaabbii isaaf kennamellee fixuu qaba. Dhumni maalini yoo jenne fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu qaba. Fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu baannan alaalumaa kan ilaalu yoo ta'e baay'ee ulfaata. Kanaafiyyuu qulqulluu abbaan keenya Yohaannis Afawarqi maal jedha? Ijoolleen hin bo'anii jedha. Abbootiin keenya sun dubbatan yeroo fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachiisuudhaaf qorrobsiisuudhaaf hammatanii dhufan daa'imni hin bo'anii. Daa'imni maaliif bo'an yoo jenne daa'imni kan bo'aniif fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu isaaniitiif miti. Haati tiyya na baattee dhuftee fooniif dhiiga waaqayyoo cinaa geechee ani fudhadhee ishiin fudhanne maatiin kiyya fagaatee jira. Anumti qofti maaliif fudhadhe jechuu isaaniiti jedha. Ilaa yeroo san daa'imni achi ga'anii fooniif dhiiga waaqayyoo biraan ga'anii qorrobsiisanii yeroo deebi'an isaan garuu abbaa warraati faati warraa maatiin garuu osoo uumaan wannoo jedhe odoomaa dhiyoo fooniif dhiiga waaqayyoo jireenya kan ittiin argatan san osoo hin fudhatin alaala jiraatan jechuudha. Dhiyaachuu qabna. Bara haaraa kana ayyaanota kabajnu kana kan dabarsuu qabnu karaa kanaan. Kan biraa yeroo baay'ee gamtaadhaan waldaa adda addaatiin kan beela ayyaana irratti ni yaachisna yeroo baasa waldaa adda addaa ni arga. Garuu jaalalli immoo itti dabalamuu qaba. Jaalalli amma waldoolee adda addaa yeroo ilaallu saba dhalannaadhaanis tooraanis afaanis adda adda ta'uu danda'a. Garuu achi keessatti hojii hafuuraa hojjetan. Yoo xiqqoo turre immoo walirraa karaa sabummaatiin immoo walirraa fagaachuudhaan ilaalcha adda addaa qabaachuudhaan immoo wajjin jiraachuun hin barbaachisu. Kanaafiyyuu ilaalchillee tokko ta'uu qaba. Itoophiyaan takka akkuma taate nutillee biyyi keenya amantaan keenya tokko ta'e biyyi keenya tokko ta'uusaa ilaaluu qabna. Kanaan laphee kan keenya keessatti kana baannee yoo hin ceene ayyaana kana yoo hin kabajne hundi keenya iyyuu lakkoofsa jijjiiruu qaba. Maaliif Itoophiyaan isaa hin jijjiiru. Maaliif leenci yookiin qeerransi bifa isaa akkuma hin jijjiiramne Itoophiyummaa isaa hin jijjiiru akkuma jedhee kitaabni qulqulluun dubbate jijjiiruu hin qabnu tokkummaa keenya. Amma ani ilaalaa jiru bahaanis lixaanis kaabanis kibbaanis biyya hedduuttis an mul'achaa jiru maalini yoo jenne Itoophiyummaan keenya jijjiiramaa jira. Mee haala uffata keenyaa ilaalu, haala dubbii keenyaa ilaalu, haala ittiin walii galaa jirraa jenne kan ilaalu. Kana beekuu qabna bakka. Hundi keenya jaalanus jibbinus kan samii kana uume kan lafa dachee tana jiriirse waaqni tokko. Bakka hundaa kan jiru qulqulloonni nuuf tokko. Kirriin nu hidhanne tokko. Fannoon nuti baanne fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kan nuuf fannifame qaraanii irratti inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni tokko. Nuti adda qoqqoodamuu qabna. Tokko taanee too ayyaanota jiru kabajnaan hundi keenya kan waaqayyoon jaalatu jechuudha. Kanaafuu ayyaana kan kabajuu qabnu seeraa fi sirna mana amantaa kabajuudha jechuudha. Kabachiisuudhaan miti amma bataksana keessas kan baay'achaa jiru maali? Kabachiisuu dursaa jira. Kabajnee kabachiisuu sana. Tana qabachuu qabna jireenya kee keessatti. Kabajnee kabachiisuudhaan akka ayyaanota kabajnu dhaamsa keessallee kanarra dabarsuun barbaada jechuudha. Amma dhuguma barsiisa. Keessattuu dhumarratti immoo waan ijoodha kan nu kaastan. Odoon ta'iin akka ta'an gochuu kanarraa kan waan bal'aa nu kaastan ayyaana yoo kabajnu kuni ayyaana waggaa haarawaa
amma kabajaa jirru kana qofaaf miti akka ol galatti ayyaana ta'uu kabajnu waan bu'uura ta'edha kan nu kaastan rakkoon keenya inni guddaan fedhii foonii guutuuf dhamaatii dhamaanuu dabale fedhii lubbuu guutuuf amaatiin amaanu almost hin jiru jechuun hin danda'a akka ol galatti jechuudha. Kanaafuu akkuma kitaaba qulqulluu irratti kaa simbiratti wanti hundinuu seeraa fi sirnaan haa ta'u jedhamee jira qulqulluun Paawulos seeraa fi seera qaba sirna qaba. Ayyaanni amma akkuma isin nu kaastan seera mataasaa qaba sirna mataasaa qaba. Ayyaanni dadhabbinni hojii waan jiruuf irraa boqochuuf miti kan ayyaaneffamu. Normaali. Hojii foonirraa boqochuuf jennee miti kan ayyaaneffamu. Ayyaanni guyyaa sanitti bataskaanni guyyaa amma bara haarawaa jennee irra kabajaa jiru kan seera sirna adda addaa raawwatteerti bataskaanni. Labsitee jirti amma fakkeenya ayyaanota waggaa keessatti kabajaman labsite guyyaa har'aa. Sooma guyyaa waggaa kana keessatti soomamu labsite bataskaan taateewwan guyyoota 365 bara dhufu kana keessummeessinu tokko labsite irti bataskaan. Kanaafuu seera fi sirna bataskaanaa saniin kabajuudhaa qabna. Dubbiin jedhu dubbii ijoodha. Namoonni tokko ayyaana kana ayyaaneffatu ayyaantudha. Ayyaantu jechuun eebbifamaadha, carra qabeessa. Namoonni guyyaa har'aa kana ayyaaneffachuu hin dandeenye hin jiru. Namoonni har'a ganama awwaalaman jiru, kalee awwaalaman jiru. Namoonni amma yeroo kana, yeroo manuma mari'annu kana sirni awwaala isaanii raawwatamaa jiru jiraachuu danda'u. Nu immoo carraa argannee ayyaana kana erga ayyaaneffannee ayyaantudha, carra qabeessa akka amma isin jettan kana of ilaaluudhaan, of madaaluudhaan jireenya keenya kana dura jiru san ilaallee karoora foonii keenyas hafuura keenyas wal simsiisnee guddina jireenya hafuura keenyaaf dinagdee keenyaaf siyaasa keenyaaf hawaasummaa keenyaaf karoorfannee bara waaqni ittiin gammanne dabarsinee jirraati caalmatti bara waaqni itti gammadu akka ta'u karoorfachuu qabna. Wanni jedhu kun ijoodha. Namni waanuma kaleerraa illee har'a barachaa hin jiru miti barsiisa. Amma kaleessuma har'a ganama waan isa quunnamirra amma barachaa hin jiru namni amma. Kun immoo bakki ofii kenni, kabajni ofii kenni, ulfinni ofii kenni baay'ee xiqqaa waan ta'eef namni ka uumaa jiru keessaa ulfaatas kabajamas kophaa isaa waaqa kan fakkaatudha ilmi namaa jechuudha. Kanaafuu dubbiin karoora wal qabsiistanii kaastan immoo barbaachisaadha. Amma jireenya hafuuraa dhiisaa jireenyuma fooniitu namni karoora gaggeeffachaa hin jiru. Zaati isaa biyyi lafaa amma jireenya gadadoo akka keessa jiraannu kan taateen bar karooraan biyya lafaa kana keessa jiraachaa waan hin jirreef foonuma jireenyuma fooniin keenya maal jireenyi foonii keenya jireenya gadadoo yaa ta'u kan jedhu hin jira barumsi mana kiristaanaa hin jiru. Biyya lafaa kana binnee bulchinee gooftaa isheetti nu biyya lafaa kana aangoon akkasii nu kennamee jira. Garuu karoora waan keessa deemaa hin jirreef akkuma isin kaastan jireenyuma foonii jireenyumti foonii keenya inni ulfaachaa jira kan hafuuraa hafee jechuudha. Kan hafuuraan boolaallee hinumaa yeroodha gara yerootti gadi bu'aa kan nama sodaachisuus isa for that matter. Jabina seetanaa osoo hin ta'in dadhabina keenyatu nama sodaachisa biyya lafaa kanarratti jechuudha. Kanaafuu dhimmi karooraa amma isin kaastan murteessaadha. Namni jireenya biyya lafaa kanarratti jiraatu isaa hayyamamisan hundumaaf karoorfachuu qaba. Soogidda ofii jettu mi'aayi diddumoo akkuma jedhame san ta'a. Eenyullee rakkoo dhibamtu siin dhibamu. Beelattu siin beela'u. Boo'uchu siin boo'u. Si wajjin boo'u jechuun si boo'u jechuun. Ati callistee siin boo'u namni. Hospitaala ciisee namni tokko namni biraa bakka hin bu'uuf. Ofumaa keessummeessa. Rakkoo isa quunnamu san kanaafuu karoora qopheeffannee karoora keenya madaallee hinumaa nyaachaa dhugaa oolurra maalaa hojjennu kan jedhu kana godhachaa kabajuu qabna kan jettan dubbii ijoodha. Inni kan biraa waliin kabajuu kan jettan amma wal irraanfannee wal dagannee qofaa miti kan jirru wal balleessaas jira. San bira iyyuu dabarre wal irraanfachuu waan tokko wal dagachuu waan tokko wal gargaaruu dhabuu waan tokko wal balleessuun garuu waan hamaa. Kanaafuu wal dura dhaabbachuurraa
walballeessurraa araara dhiifamaan gara tokkotti immoo dhufanii gammachuudhaan waliin kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Gammachuudhaan waliin kabajuun guyyaan jimaataa guyyaa fannoo akka ta'e guyyaa gaddaa akka ta'e Kiristoos hin beeka. Guyyaa kamisaa akkamitti akka inni wajjin kabajamu agarree jirra. Wajjin nyaatee wajjin dhugee miila dhiqee guyyaa rakkoo boru gadda boru dhufu san dandamiin akka dandamachuu danda'an humna itti hoore har'a. Fakkeenya qurbaanati miree irbaan isaan galgala nyaata miila irraa dhiqee jajjabeessee itidha Kiristoos ka fannifame. Garaa isaanii duwwaa miti kan fannifame Kiristoos. Jimaata isaan akka dandamatan. Kanaafuu nullee boru qurmaanni alaa'uun itti nufa. Hankeessa kana wajjala aamsu qabna. Waldura dhaabbachuu hin qabnu kan jettanis immoo dubbii jechuudha. Inni kan biraa humnaan immoo kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Humnaan bakka namni amma kan cinqamu jireenya isaa foonii kana bareechuuf malee namni amma guyyaa har'aa qorrobee hin jiraaye karoora kan qabu hin jiraaye. Har'aayyuu miti sharra yaafu. Torban har'aa qorrobuuf namni karoora baafatee jiraaye yoo jenne hin jiru. Hin jiru. Bakka amma namni dhugaatirra jira. Nyaatarra jira, sirbarra jira. Egaa kaleessa konsertiin qophaa'ee simannee jira sirbaan. Utaalaan qullaa utaaluudhaan. Akkasitti hoteela adda addaa keessatti konsertiin qophaa'ee kan simatamaa ture. Har'allee namoonni akkuma isin nu kaastan kanarra jiru hin jiru. Kuni eenyullee miidhu dura abbuma kana miidha. Kanaafuu kanarraa illee bilisa ta'anii kabajuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu. At least uumama biraarraa karaa adda ta'een kabajuu qabna. Uumama biraarraa. Nuyi nama uumamni biraa haala amma namni kee hin gochuu hin dandeenye godhee wajjin jiraachaa jiraati. Uumama biraarraa at least haala adda ta'e ilmi namaa kabajuu qaba kan jedhu kun dubbii ijoodha. Nuyi waan nu dubbisuu qabuuf dhiphachuu erga dhaabne turree jira. Amma gaabbii galuun dhabuun keenya barsiisa akka ammas hin jettan kanatti nu dubbisuu dhiisee jira. Irraafannee jiru. Gaabbii galuu amma jettanii deeggarfoon gooftarraa hirmaachuu jettanii amma irraafannee nu amma daa'imummaa bataskaana geessu namni irraafatee jira. Akka duraa miti. Kana natti fakkaate ani akka nama tokkotti qormaanni keenya guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa dhufu akka ta'e ka kitaaba qulqulluu irratti namni Waaqayyoon baruu adaduma hin barbaanne hin jaalanne sammuun taane dabarsee isa kenna jedhee jira. Qormaanni keenya dabalaa akka dhufu wantoota taasisan keessaa tokko fageenya nuyi fi Waaqayyoon gidduutti uumamedha. Definitely. Walitti dhufeenya nuyi fi seexana gidduutti uumametu qormaata kana hunda nutti fide. Nuyi fi Waaqayyo walirra nu amma Waaqayyo irraa baay'ee fagaachaa deema. Inni silaa fo'achuma jira. Kanaafuu dubbii ijoodha kan nu kaastan dhaabbatanii of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ayyaana kan nu kabaju. Ayyaanota biroos kan jedhudha barsiisa wanti itti dabalatan. Asirratti raajichi Isaayyaas akkuma dubbate samii fi lafti hanga walirraa fagaatu kana yaadni keessa yaada kiyyarraa hojiin keessa hojii kiyyarraa fagaatee jira jedhee akkuma dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ibsee fi qulqulluu abbaan keenya Isaayyaas yaadni keenya fagaatee jira. Kan akkuma jedhame akkuma kaase barsiisaa aduu dhalate guyyaa 48tti harka haadha isaati irratti ta'ee bataksisaana kan deemu jira. Aduu du'e immoo maqaan isaa jijjiiramee reeffa jedhamee too kan deemu jira. Kuni dhaabbachuu qaba akka Ortodoksiitti. Kaayyoon tajaajila kanaatis kaayyoon miidiyaa kanaatis kana natti fakkaate. Kanaafiyyuu nuti ergaa kana jabeessinee dabarsuu qabna. Darbaatti jira. Uummanni kana dhaggeeffatu hundumtuu kan hubachuu qabu. Guyyaa duuni reeffa jedhamnee deemna nama taanee tokko bataksisaana keenya deemuu qabna. Jireenya keenya keessatti nama ta'uu qabna. Namichi akkuma jedhe haadha manaasaa wajjin yoo deemanuu makiina irratti kaffaluun qabu yookiin immoo nama tokko kaffaluu qaba jedhee haadha manaasaatiin malee akkam goona taadha. Ati mi'a keessa madaabaraa keessa galee jedhee haadha manaatiin yookiin nan gala yookiin galennaan an dandeessin baadhu ati galettee naati mala jechuudha. Ani nan galettee achumaan ishee madaabaraa keessa galchee akka mi'aatti mataa madaabaraa sana dheetoo makiinarra godhee jechuudha. Amma makiinaa keessa bakka qabatee yeroo ta'u miini kun kan eenyu ta'e raddaatiin kun jechuudha. Kiyya maal taate masaafaraa sun 50
kan itti deemu jechuudha. Achumaan raddaatiin birrii 150 kaffaltamee kanaaf jedhe 150 kaffalta. Dhibba kisaaraa itti dhufe jechuudha. 150 kaffaltaan isaa wajjin 200 ta'e jechuudha. Amma qazee gadi bahee maal jedhee madaabaraa safuu makiinaa duuba dabarsee afaan isaa banee jechuudha. Haadha manaa kiyya bahi as keessaa. Mi'a ta'urra nama ta'uu wayyaa. Nama taane deemu nu wayyaa. Jedhee dubbatee jira. Kanaafiyyuu amma nama ta'uu qabna. Nama jechuun ikkoo nama socho'u miti. Kan socho'u nama jedhamuu qabu. Maaliif reeffa socho'u jedhama abbootiin keenya. Reeffa socho'u maaliif kan waaqayyoon irraa fagaate waaqayyoon keessa kan hin jirre duwwaadha jechuudha. Reeffa jechuudha. Kanaafiyyuu keessa keenya keessatti waaqayyootti dhiyaannee yoo ajaja isaa kabajnee wanta nurra eegamu raawwanne nuti nama jechuudha. Kanaafiyyuu nama akka ta'an nama taanee jiraachuu qabna. Nama ta'uudhaaf of qopheessuu qabna. Maaliif kan nama ajjeesu kan nama dhiiga namaatti dhaabbatee footoo kaasee koo feesbuuk irratti gadhiisuudhaaf fiiguu jira. Garuu namni jechuun namaa nama malee kan hojii adda addaatiif of qopheessuu miti. Dhiiga namaatti kan kolfuu miti. Kan ajjeessa irratti kolfuu miti. Nama jechuun akka namaatti waaqayyoon na jaalate nan jaaladha. Waaqayyoon dhiifama naaf godhee jira dhiifama godhaaf. Waaqayyoon natti araaramee jira nan araaramaaf. Jedhee nama yaadu nama jechuun kan jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma duratti kaasee barsiisa asirratti jireenya keenya keessatti yeroo bara haaraa kana fudhannu abbaan manaa haadha manaa wajjin nagaa kan hin qabne jiraatan nagaa fiduudha. Bataksisaana kee deemuudha. Inni nama fuudhiiga waaqayyoo na fudhadheera ishiinoo innis tokko ta'uudha. Gaa'ela keessatti illee kaase gaa'ela jechuun wajjin jiraachuun tokko ta'uudha. Tokko ta'uudha. Barataan barumsa baratullee jechuudha. Barumsa isaa akka ifuuf barumsa isaa carraa gaarii irraa akka ga'u innillee akkasuma akka dargaggummaa isaatti karoorsuu qaba jechuudha. Hundi keenya iyyuu daldaalallee hunduu karoorsee ayyaanota yoo kabajuu baay'ina hundi keenya iyyuu namummaarra illee fagaanne jechuudha. Sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu barsiisa waan baay'eedha kan nu qooddanii kan gurra qabu yaada ga'uudha kan kitaabni qulqulluun jedhe gaamma sagantaa keenya gara dhumaatti fuunee deemaa irraa barsiisa kan irra jirru ayyaana waggaati mataa ayyaanota kabajaa jirra isinillee egaa biyya lallaba shawaa lixaa shawaa bahaa mana lubummaa aanaa liibanirra jirtu hojii baay'eedha addasitti hojjechaa kan jirtan ijaan kan agarru gurraan kan nageenyudha. Keessattuu manneen barnoota dilbataa jijjibeessuu irratti luboota kakaasuu irratti hojii guddaadha hojjechaa kan jirtanii sankaa hordoftoonni keenya sagantaa kana hordofan akkasiin gargaaran asumaan dhaamsa koon dabarsaa. Mee barsiisaa amma kaa ayyaanni kun ayyaana gaarii akka ta'u bara dhufu kana keessas immoo milkii danagaa dabarsinu dhumarratti ergaan isin hordoftoota keenyaaf dabarsitan yoo jiraate carraan isin kenna. Galatooma yaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas irratti akkuma dubbate fakkeenyaan bara tana dhiisi jedhee ta'u akkuma muka sana oomishaa yoo baasi jedhamee namni tokko ajajamee ture muka sana obaasee bara dhufnaan bara ittaanu dhufnaan abbaan qabeenyaa sun firii irraan arganne waggaa sadi guutuu kan dadhabe sun dafqa isaa hin beeka kan qofore sun humna isaa itti baasee hin beeka maaloo dhiisee jedhee akka kadhate san kadhannaa abbootii keenya qulqullootan kadhannaa haadha keenya durboo Maariyamiitiin kadhannaa ergamoota waaqayyootiin bara kana ce'uudhaaf har'a geenye jirra. Waaqayyoon amma badiin keenya osoo baay'atu dhiifama nuuf godhee kadhannaa isaaniitiin bara tana ooluu jedhamale hundi keenya iyyuu yaa abbaa qabeenyaa kan jedhamu hundumaa kan harka isaatti qabu hunduu kan isaa kan ta'e waaqayyoodha. Kan kunuunsi jedhame ergama waaqayyo nuuf kenname yookiin immoo qulqulloota jechuudha. Kanaafiyyuu bari tun kan nuuf kennamte akka itti fayyadamnuuf. Kanaafiyyuu bara kana itti fayyadamnu. Hundi keenya iyyuu kan na fayyadu maalinni yaa jiru. Maaliif namni qoricha ofiisaatti liqimsee nama biraata ajjeesee ilaaluun qabu. Amma nuti jireenya keenya keessan ta'ee jira. Ofii keenya qoricha nu ajjeesu liqimsinee jirra. Namni immoo inni nama biraan laalla jechuudha. Hundi keenya laphee keenya keessatti qiimii adda addaa hinaaffaa adda addaa qabanii jirra.
baratuun kan nuuf dalan san akka of keessaa balleessinu wanta ta'eefu akka isa goonuu fi akkuma kaasan akka anaalee bancuqaalattis eessayyuu yoo deemne betaksaanii takka betaksaana bakka deemne tajaajilaa jirra tajaajila kana immoo kan nu gargaaraa jiru ummamtoota kiristaana baay'ee jira ammallee betaksaanii keenya hin cufamu sabatteetiin dargaggoonni betaksaana irraa fagaatan jennee akkuma kaanetti jechuudha itti deeman jirra isinis yaada nu gargaaraa jirtanii miidiyaa kanas akkuma isin dabarsitan caarraa kana argadhe betaksaana keessaniif dhaabbadha nuti hojiin keenya jajjabeessuudha kana godha jechuudha malee hundi keenya iyyuu manni kan hunda keenyati anni bancuqaalaa bichaa miti bakka hundattuu betaksaanni bakka dhaabbatetti manni qulqullummaa manni kiristaanaatti kaanee fooniif dhiiga waaqayyoo fudhannee caarraa kana ittiin arganne cufamuuf sin qabdu qoromsis si qoruun qabu kan jedhu san kaayyoon hunda keenya kan ta'u qabuna kanaafiyyuu ayyaana kana hundi keenya jaalalaan yaa kabajnu kan beela yaa yaadannu hollaa keenya kan jiru aduu du'e boorra aduu jiru gargaarree itti dhiyaannetoo wajjiniin akka kabajnu dhaamsa kee dabarsuun barbaada isinillee caarraa kana naa kennitanii asirratti Dungoo miidiyaan dungoo guddaadha hojii baay'ee kan hojjechaa jiru afaan Oromoo kanarrattis immoo tajaajila guddaa kan kennaa ture ammas kan kennaa jiru wanna ta'eefu afaan kana galatti jabeessitanii akkatti itti deemu keessatti baay'ee anillee caarraa kana argachuu kee baay'een gammadeen jira kanaafiyyuu hundi keenyayyuu miidiyaa kana jajjabeessinu miidiyaa kana irratti wanta darbu hundumaayyuu hojii hafuuratii tajaajila hafuuraa wanna ta'eefu share gochuudhaan akka jajjabeessinu jechuun barbaada ergaan kee kana barsiisa gaa yeroo keessan aarsaa gootanii sa'aatii kanatti wanti hojjetamu baay'eetu jira kanatu caala jettanii waamicha Dungoo miidiyaa sinii goote hordoftootaaf maatii Dungoo miidiyaa kabajanii gurra kennitanii iddoo keenyatti argamtanii waan nu barsiistaniif waan nu gorsitaniif galata guddaa qabdu egaa ayyaana waggaa kana waaqayyo amma dhumarratti bara nu dabalamte tana akka carraatti akka fayyadamnu barri 2015 seena mana kiristaanaa keessatti qormaata guddaa kan itti keessummeessineedha itti keessummaas kan jirrudha egaa torbee darbe kana bataskaanni keenya labsii soomaaf kadhannaa labsitee soomaa kadhachaa baane gamaa gamana kan dhaabbanne amma waggaa kana keessatti immoo bakka tokkotti deebinee mari'annee haasofnee rakkoo garaagarummaa gidduu keenya jiru san furannee mana kiristaanaa keenyaafis biyya keenyaafis naannoo keenyaafis mandara keessa jirruufis nageenya akka buusu tokkummaa irratti akka hojjennu walii keenyaan dhimma hawaasummaaf dinagdee walii keenyaan dhimma amantaa keenya walii keenyaan qabannee bara gaarii bara kan nametti argatu kan gaddeetti gammadu akka ta'u maqaa Dungoo miidiyaa fi maatii Dungoo miidiyaatiin anis nanawwaa egaa hordoftoota fi maatii Dungoo miidiyaa turtii Maggaabee Hayimaanoot Luba Haayile Sillaasee wajjiniin goone asumarratti xumurraa hanga ammaa waan wajjin turtaniif galanni isiniif haa ta'u lafa nagaa jiraadhaa sagantaa Dungoo miidiyaa hafan wajjin turtii gaarii akkasinii ta'uu hawwaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u aniif barsiisan keenya turtii gaarii akka goone abdii guddaan qaba isinis barumsa xinnoo akka irraa qayyabattan abdii guddaan qaba bal'istanii immoo kana caalaa dubbistanii gaafattanii sagantaa nuyi qopheessine kana irratti beekumsa dabalataa akka barbaaddan abdii guddaan qaba bara haarawaa kabanyee jirraa kabajaa jirraa egaa ayyaana yoo kabajnu sababa ayyaanni sun akka kabajamuuf manni kiristaanaa keenya nu barsiiste nu lallabde san seera duudhaa mana kiristaanaa keenya bu'uura godhannee kabajuu akka qabnu kabajuun keenya erga hin oolle ayyaana sanirraa fayyadamuu akka qabnu turtii gabaabduu kanarraa waan baay'ee akka barattan abdii guddaan qaba